atileet Shuraa Qixxaataa Tolaan jedhama. Kanan dhufe Finfinnee irraati. Kanan dhaladhe aanaa Midaaqanyiiti. Ishiin cina koo jirtu haadha warraa kooti. Daa'imman kun immoo ijoollee kooti. Kanaaf gochaa Waaqayyoo naaf godhee wanta lama dhugaa bahuu dhufe. Tokkoffaa daa'ima harkatti qabadhee jiru kana yeroo bara 2011 baatii 9 keessaa dhibamtee ture. Daa'imni kun mana yaalaallee geessaa ture. Kumni ishiin dhibamaa turtee gogiinsa garaa godhatteetu ture. Torbee lama moo naannoo torbee sadiidhaaf bakka siriyuu bakka midhaan illee nyaatuun diddee shinti beetii ishiin teessullee baay'ee gogaadha. Sadarkaa akka malee laaftee ture. Yeroo kanatti daa'ima kana qabadheetan as dhufee guddinaa gara guddinaatti darbi. Danqaa sirraa kaaseera. Qoraattii diinaa kuteera. Takalla biyya lafaa kaaseera. Ispeediin ayyaanni lafa kanarraa namoota baay'ee fuudhee ka'e. Inni kaleessa siinis si fuudhee nama guddaa si godhe. Amma dhumaatti akka inni si fuudhee deemu ajajjeera. Name of Jesus Christ. Atis daa'imni keessa. Dhimmoota ammas. Raajiin masarat nuu kadhatanii daa'imni kun illee asitti nuu fayyitee erga asii qabannee galleellee daa'imni kun guyyaa tokko mataa dhukkubbii godhatteen beektu. Akkanumallee anaaf baay'ee naa kadhatanii ture. Asuma dhufeetanii wal dorgommii 3 hin mo'attaa ispiidiin lafa kanarraa siyaa qaqqabuu naan jedhanii. Ispeediin ayyaanni lafa kanarraa namoota baay'ee fuudhee ka'e. Inni kaleessa siinis si fuudhee nama guddaa si godhe. Amma dhumaatti akka inni si fuudhee deemu ajajjeera. Name of Jesus Christ. Dhimmoota ammas. Kanaaf immoo deebitee dhugaa baataa wal dorgommii kana hin mo'attee dhuftaa ni injifattaa naan jedhan. Anis immoo Waaqayyo na gargaaree. Kipchumba, Lema, qui va l'emporter? Qui va oser? Kitata pour l'instant qui est aux avant-postes. Kipchumba en deuxième position et Lema en troisième. Mais il ne se quitte pas. La dernière ligne droite bientôt pour les 3 hommes sans épaule. C'est incroyable, ils sont tous les 3 sur la même ligne. Kipchumba qui accélère. Kipchumba qui accélère, attention. Kipchumba qui n'a pas dit son dernier mot. Ça va se jouer au sprint, l'arrivée de ce 40e marathon de Londres. Qui va l'emporter? C'est fou, c'est dingue. L'arrivée de ce marathon. Oh, c'est Kitata qui va l'emporter. Kitata qui va l'emporter. Shura Kitata, récompensé de ses efforts. La victoire pour Shura Kitata en 2h05:40. L'Éthiopien qui avait également terminé 2e du marathon de Londres en 2018 et qui l'emporte cette fois. Kuma isaanii naan jedhanii dhaqee mo'adhee injifadhee dhufeera. Jalqaba 2007 ture kanan as dhufee baay'ee dhukkubsataan ture. Barnoota barataan jira yeroo sana kutaa 9 barataan jira. Maatii biratti gara Finfinnee illee hin deemnee qaxxuma asuma dhufe toon dhukkubsadhuutiyu dhukkuba taayifoodiitiin dhukkubsataan ture. Baay'ee kamalee na dhukkubee sadarkaa du'a ra'uu ga'een ture yeroo sanatti. Mana yaalaallee toon deemin dursee asuma dhufe mana yaalaan deemne ani. Sabuma keessatti kadhannaa isaan naa kadhataniin fayyee. Baruma sana immoo 2007 keessa gara magaalaa Finfinnee deeme. Yeroo sana achitti tireeningii illee achitti hojjedhee erga achitti hojjedheeti 2015 keessa akka faranjiitti an keenya 2008 wal dorgommii na ergani yeroo jalqabaatiif. Yeroo jalqabaatiif magaalaa Chaayinaatti na erganii magaalaan Shaangaay sadaffaa baay'atanii waancaa argadhe bara sana. Waancicha fidee asittillee Waaqayyoon naa kadhatanii. Guddinaa gara guddinaatti darbi. Danqaa sirraa kaaseera. Qoraattii diinaa kuteera. Takalla biyya lafaa kaaseera. Ispeediin ayyaanni lafa kanarraa namoota baay'ee fuudhee ka'e.
inni kaleessa siinis si fuudhee nama guddaa si godhe amma dhumaatti akka inni si fuudhee deemu ajajjeera. Name of Jesus Christ. Immoota ammas. Isaanillee ispiidiin lafa kanarraa si'aa argatu. Immoota yeroo sadii mootaa dhuftee immoo dhugaa hin baataa jedhanii wanti hundumtuu immoo erga as dhufeetii hundumtuu naa milkaa'e. Erga as dhufee deebi'eetii Ingilizitti yeroo lama fiigee yeroo tokko kan amma tokko bahee kanadha. Dura immoo akkana 4 baheera. Ameerikaatti illee maraatoonii fiigee maraatoonii sana 2 bahee. Gimaash maraatoonii immoo Kolombiyaatti Awurooppaa keessa 3ffaan bahee gimaash maraatoonii akkamas deebisee yeroo 2 Ameerikaa keessatti mo'adhe. Yoo nasiitti deeme zayita dibataa fudhadheetan deeme. Yoo fudhadhee deemu guyyaa wal dorgommii ganama barii ka'eetan jilbeeffadheetan nan kadhadhe. Kadhadheen zayita dibataa kana luka kootti nan rirriittadhe wal dorgommii sana nan seene. Wal dorgommii sana seene rakkoo waan tokko otoo nan mudatiin wal dorgommii kana mo'adhe. Maqaan koo Zannabuu Taakkalaan jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Finfinneedha. Kanan dhaloota koo immoo Aanaa Calliyaa jedhama. Waaqayyo eegga nuti dhufnee lafa kana geenye milkaa'ina baay'eetu nu ta'e waan baay'eetiin nu gargaare. Mucaa kana nu alaa ukkubee achumaanis waa'ee isaa yeroo tokko dhugaa ba'uu dhufne waa'ee mucaa kanaatii fi dhufne lafa kana jechuudha. Yeroo alattee guyyaa sadiittiin xuuxxoo jalqabde ture. Harma hinnootu harmi koo gogaadha. Harman qabu ture harmi na mirgifne. Isaan booda torban tokkoo fi kaakkaan goone daa'imti kun jechuudha. Isaan booda yoo dhufne lafa kanatti isaan raajiin fa'aa nu kadhatanii harka garaashii irra kaanii harka isaaniitii nu kadhatanii. Waaqayyo sinii fayyiseera bilisa baateetti tani guyyaa sanaa kaasee waaqayyo bilisa ishee baasee waan tokko si garaanshii sin dhukkubne kaakkaa sana si hin goote kaakkaan garaashiitii ba'u ture. Hin cabuu cirracha fakkaata waaqayyo lafa kana dhufne kana nu godhe waaqayyo kana mucaa kollee naa fayyisee lafa kanatti bilisa naa baasee jechuudha. Dorgommii sanaa fi qophaa ture. Isaan booda guyyaa deeman sana zayitii dibataallee keessa godhadhuutii deemi. Dhukkubni ammaallee sodaachisaadha waan ta'eefi waaqayyo si gargaara. Humti tokkoyyuu sin argatu injifannootiin deebitee galtaan jedheeniin zayitii dibataa sana fudhatee dhaqee. Zayitii dibataa sana yeroo nani fiigichaaf qophaa'uuf jedhee zayitii dibataa sana miila kootti nan godhadhee nan rirriittadhee waaqayyo na gargaaree nan injifadhee jedhe. Bakka waaqayyo isa gargaaree injifannootiin deebi'ee galee amma immoo waaqayyoo fi galata dhiyeessuu lafa kana dhufne jechuudha. Kinni ammatti fiigee mo'ate kana. Ijoolleen Itoophiyaayyuu fiiddee mo'achuu hin dandeenye ture. Turtii baay'ee fudhateera lafa sanatti jechuudha. Ijoolleen nama wajjiniin fiigee mo'ates jechuudha. Ijoollee ciccimoodha. Namichi inni wajjiniin fiigee mo'ate suni baay'ee nama cimaadha. Nama jira maraatoonii fi jedhamee akka addunyaatti kaa'ame namicha sana namni mo'atee hin beeku jechuudha. Namicha inni faana fiigee mo'atame sana jechuudha. Waaqayyo isa gargaaree jechuudha. Ibsiidiin lafa kanaatti dabalamee waaqayyo lafa sanatti atileetiin Itoophiyaa lafa sanatti eeggamoomee gara waggaa 7 moo 8 inni garuu eegga lafa kana ga'ee milkaa'ina argate waaqayyo isa wajjiniin ta'ee dachaan isa eebbise humna isaa dabaleef jechuudha. Waaqayyo isa kana nuuf godhe galata guddaa nuuf dhiyeessa. Namoonni gooftaan qabne gara gooftaatti akka deebi'anii wanti hundumtuu immoo gooftaa duuba karaa wanti hin jirree fi gara gooftaatti yoo deebi'an wanti hundumtuu milkaa'aa fi kanaaf koottaatti gara gooftaatti deebi'aa hundumtuuyyuu wanta hundumaa bakka yaaddan waaqayyoon sin milkeessaa koottaa gara waaqayyoon jedha.